ilmoo jechuun akkasi. Bakka just gaafa ati dadhabdee gaafa ati tulloomte asii ol qabu amma nin fiigaa nin caa nama duraa ba'uu hin danda'a jireenya kiyya akka fedhetti wanta ta'uu hin danda'a gaafaan ammoo jilbii kiyya na dadhabe gaafsa yoo nuuf ilmoon hin jiraanne namni uzaa sirraa dhigu jiru adeero haa ilmootiititu waan san hundu sirraa dhiqa fincaan namni si yalaa fuudhu ilmoo keeti namni si ol qabu daayipara sirraa jiru gaafa ati dulloomte ilmooteeti gaafa ati dulloomtee jilbii keessi dadhabee fuula namaa dhaabbachuu deemtu yoo nufi gaafa dargaggummaa keetiin dalaganne ilmooteeti akkasii jechuudha ilmoo jechuun kannaa rabbiiti alhamdulillah rabbil alamin akkasuma jara keenya nin jira ilmoo faarsaa hin oolin haayiboo ilmoon faarsine maal faarsine dubare siin faarsaa haayiboo egaa yaa tanaqa yoo nufi ilmoon faarsine maaliin faarsa hello Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam lagi apa ya? Fayya alhamdulillah rabbil alamin. Ini kabar. Mirkana wallahi. Gadiya Ramadan atau nabi lagi Ramadan atau? Pakai waluman utiknya wallahi. Usra. Yo te लड़के लेबर है तुमके साथ बात में याते yo te नहीं तुमके साथ बात में बाबा itu क्या लगता है देमा फेता सीविंग करना आप सका बाबा है आज अम्मान से करना ये खुद तो आप होती तक सलाम अदादा थी तक हो हो हाना हाना से namaan nu bilbilee ture na bira dhufu jirani ni dubbisaan akkanni naan jette ni cufatan namni sun sana wakane rakko maaliif hin dubbisneetu si yaad naaru jirte amma iyo naari isa makaan isi khaan qabam de habaran na hala jaani magaan keenya nahalu na hala ya rabbi makaan si amin 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 Saya berapa sih kalau wallahi dia abba jual gari tadi. Kami tu saya tinggal. thank you my sister ya but Mana? Mana tadi? Boy insyaallah. Lebih. No. muti kamu jirti Lain hari ni jualnya nak kena maju. Kan majualnya jangan tertarik kan mabul. Insyaallah ye asin tengah jangan jangan kan masalah macam itu. abshir abshir aye engineer bona engineer abel እንዴት ነው ሰላም ነው ጅርታ እኔ ባና በቃ ማነስ እኔ ጋ በቃ አርቴ ጅርታቲ ዲስ ሆኖ Yasin, السلام عليكم waalaikumsalam Nagia. يلا الحمد لله أوديس Ana mustedar. بخير كم نجا Ya gabda. فيا والله الحمد لله Ifu man si bai si gazati demi afur journalisti. مين بيتا برا مال جانبيتا Mari jirto. بيزي مكاو نمافنتو سيغلي Mari jirto. أنا بقول جامعتي أتيو إنيو جانيتي دبرنا
Ana barateo namni takka hello naan jeeyo maqaa kiyyan ayyamne ana abadu bariin jaan. Ano bareda. Maangari jirti. Wallahi tawti. Tawti. Meeqaan isinii kana? Eh? Haa. Wallahi fadhiiti yaani abbalessa kiyya. Haa nu kaas inni. Yaase. Namaan irra bulbulu jira mustariya. Isummaan nama irra dhufu jira. Saayiba kiyya tokko. Bas saaba Yaasiin. Ayye. Ayye habibi kiyya. Ati goote tuyyuu naaf hin taane malee fira baay'ee qabaadhee sin daganne. Gattuqee gisee silaalu fira hindii goote sii galaa miti. Fira hindii kiyya. Kun qabu taabboodha. Anaan osoo jetteeti arraba guutee si deebisa. Garuu amma waan hin taane gisee dubbattu sirrii miti ishee. Taab godhaa hundi kan keessanuu taab godhaa wal gargaara. Afaan na gubate walla. Adabbii badaa barsa ogiddaa afaanitti qabachuun. Taab godha gaayis kana yoo namooti ka qixaatiiti taab godha as kenname bilaa. Kana yoo namooti ka qixaatiiti gaayis. Amma taab godhaa nabaan deemee jira hundi kan keessanuu taab godhaa nabaan deemee jira hundi keessan taab godhaa mo'atamuu hin qabnu. Warri achi rakkoon isaanii namni hadeemuu laallatanii naqaxaqqaxuu fedhuuni. Gizeen nama qabu garuu tafakkaarummaan dhufanu. Sanii bar rakkoon jiru. Taab dhibeessuuf sirriidha jettee finimtu as dhufee asiin na laala achumaa puush godha asiin na laaltee maal fiddaame wanni fidduun jiru. Jira jechuudhaaf. Taab godhaa mallattoo Namni ati ilaaluudhaaf dhuftee nama argituu miti deemi hidhatee jira. Tafakkaari isaa ilaaluu dhufe yookaan garaa nyaatta kaa. Mallattoo tiktaakii kennaa warras jirtanume. Mallattoo tiktaakii kennaa. Abaaboo tokko puush godhaa jechuudha mallattoo tiktaakii jechuun. Yookaan meembarii tahaa. Ayiwaa akka mucaaxaa harkanatti hundi kan keessan kenname wal jala. Kana boodan dhufuu dabileen. Dabili nu ba'ee barsila rakkoo miti. Silaa mo'achuu qabnaa barammaa dhufe kunoo argitanii mallattoon tiktaakii isin kennitan bareeda ta'e. Galatooma alfaadhaa sanuu sadiin baay'isa amma. Dhufee wallaahi dhufeera garuu qophaa'aa hundi kan keessanuu galatooma alfaadhaa. Ishee abaaboo meeqa nu gaafatinnaan nuti mallattoo tiktaakii. Abaaboo sadii gaafata gaayis. Abaaboo sadii nu kennaa. Abaaboo sadii.